Ati artistoota seddu walitti dhiyoodha. Mee sirba tokko nu afeer, mee sirba eenyu nu afeertame? Oh, sirba baay'een teessu godhani, baay'een dhandhama, baay'een dhaggeeffadha. Sirba fooyyaalle taqa. Sagaleen qabaa bara. Dhugaa rabbi. Iyyaalle gahu. Iyyaaleen beeku. Yeroo tokko beektaa dhaamsan qabu kana sirbaanis baafadhuun jedha. Garuu immoo bakka baay'ee tuttuquunis ta'u waanuma tokkoon yoo jabaattee baate wayyaa fi. Ammoo sagalee ni qabdi. Sagalee ajaa'ibaan qaba. Kadijaan faanti sirbitu naan jetti bara yeroo hundaa. Dhugaa rabbi. Sirba mee keenyu faasisu ture takka sagalee yaalte. Sirba hundaa afaan Amaaraas nan dhaggeeffadha afaan Oromoos nan dhaggeeffadha. Mee tokko anu amma siin madaalamee tokko na jetta. Mee kam? Mee halluu daawwee yookaan kan ilfina keessa tokko na jibe. Halluu daawwee baay'een jaalladha. Warra keessanii. Mee na jibe. Walaloo isaa sirriitti hin beeku. Mee kabeetu na jette kanuma jibe. Obboleessa gaarii si jedhe. Na jibe. Obboleessi gaarii si oolee galaata. Kaadhimaan kee hoo maal qaba maali gurra itti goota. Siin taatu? Sagalee ajaa'ibaa qabda. Yoon ilaalu Itoophiyaan isaan barbaadan Itoophiyaan akka barsiisu barbaadan Itoophiyaan beeku miti. Itoophiyaan immoo uummata Ameerikaa sanatti barsiisuun uummata kee akka tajaajilaniif barbaadu miti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa jechuun sirbi Itoophiyaa akkam yoo jedhame iskistaa. Chigisa kanaaf. Uffata aadaa akkam yoo jedhani natti himan barsiisuu qabu. Uffata Habashaa. Sani kan Itoophiyaa jedhanii beekan. Tourism attractioniin yookiin immoo iddoowwan hawwata tourismii kam yoo jedhamu sameen mountain Laalibala Aksum malee waa'ee Soofumar waa'ee Awaash waa'ee Abbaa Jifaar hin barbaadamu jecha. Kanarraan wannichi waan gaarii biyya alaas deemuu dandeessa. Ameerikaa deemuu dandeessa. Maallaqa guddaa sii kafalamu. So waan gaarii argattachi. Ani garuu naan taane gaafa dura dhufanii baay'ee ta'anii dhufu jecha iddoo garaagaraa deeman hundinuu dhufanii garuu iddoo qaqqabannee koornara qaqqabannee kan Oromiyaas kan Amaaraa kan jennee bakka qaqqabannee nyaata keenya agarsiisna uffata keenya agarsiisna. Gaafa duraa gaafa agarsiisnu nyaanni naannoo Amaaraatiif dhufeera. Waxiin lukkuu jira, biddeen jira, daabboon jira, farsoon hin hafne, daadhiin hin hafne. Naannoo Tigraay fi xuhuloon hin hafne, ambaashaan hin hafne, maaliin jira. Naannoo kibbaa kitfoon jira, qooccoon jira, maal jira. Oromiyaa yennaan hin jiru Oromiyaa. What? Maal? Eessan Oromiyaa? Itoophiyaan ati beektu sana qofaa miti. Maali maanuwaalii ittiin barsiisnu irratti maal jedhasiidha yoo isaan itti himnu Oromiyaan qircaata daabboo Itoophiyaati jedha. Oromiyaa is a bread basket of the Ethiopia yookiin akkasuma mire kada sana Oromiyaa keessaa nyaattee jecha Itoophiyaan jennee barsiisna barachuudha jira maanuwaalii sanirra. Eessa maal barsiisee akkas jenne eessa maal agarsiisna hin jiru bar. Aadaan Itoophiyaa ta'u Oromoon keessa hin jirre. Aadaa jettaa nyaanni hin jiru bar. Eessa caccabsaan eessa maal sii deebisan? Hin dhabneedhan hin jiru. Hayyee jedhee tokkoffaa keessumaa waan hin tureef hin dhiise. Yeroo lammaffaas raawundii ji'a sadii yookiin ji'a ja'an dhufan si galee yeroo lammaffaas dhufee yeroo sanas sirbi immoo agarsiifama miti naanna'anii ilaalu uffata keenya uffata uffanneerraa kan qabnus finneerraa nyaanni garuu hin jiru. Sorry ammaaf hin dhiyeessine inneen. Yerootti aanu ji'a sadii moo ji'a ja'a booda gaafa dhufu gaafadhe akka yeroo darbee akka nu jalaan taane waan kanaa nu dhiyeessaan jedheen. Jennaan toleen dhiyeessinaa jedhan. Achi booda immoo wallee gamaaggamuun jira sana booda sanarratti kun hin dhiyaanne Oromiyaan akkasidha akkas jennee Oromiyaaf garuu wanti dhiyaatee hin jiru jennee itti himnee turre. Sana booda yerootti aanu gaafa dhufanii nuti ani nan hojjedhaa maallaqa yookiin waa bibbitaa fidaa jedhee itti himeen ture. Hin binne supermarketii cuukkoon jira naamna jedhanii toleenne gaafa fidanii saanii xiqqoo tokko jirti sarratti
caccabsaa daakuu adiitiin daakuu adii daqiiqaa jedhama waami achirratti hojjetame sana fidanii Oromiyaa ammas akkasumatti jira naannolee kan biraaf dinqisaa kan jedhamu tokko jira kana dhiyeessina kanatti agarsiisna ammas jennee achi kan ammaan agarsiisnu yoo nuti yoo dhadhamnu dhandhamni isaas namatti hin tolu dhandhamu jarri yoo naanna'anii ilaalanii wanni akkasii jira jalaan dhoossireetta karan agarsiisnu jedhe Oromiyaan kanaan bakka hin buutu kaa sana booda aadaan keenya dhugaan dhufne poointii nyaanni aadaa keenya kanaa miti poointii qabatanii tokko isarratti qabatanii isaan na himatanii akkas gooteedhanii eessan dhiyaanne jedhee ammas yeroo biraa gaafuma isaan barsiisnu daqiiqaa 5 yeroo ayyaana ta'u mana flash kaardii qopheessitee akka daa'ima xixiqqoo jiraame akkasitti barsiista ji'a 3 keessatti baratu baay'ee afaan Oromoo afaan biraas afaan Tigrees afaan Amaaraas naasaan sanboota naasoo akka malee haasa'u uummataanis walii galuu hin baratu jecha baay'ee qophaa'anii fudhachuma barachumaaf waan dhufaniif yeroo itti aanumu gaafa ayyaana ta'u walitti finna hanna ani kan barsiisu jira ati kan barsiistu jira akkas walitti finnee orienteeshinii nu kennan akkamitti isaan barsiisnaan jedhu san baay'ee tireeningiin isaa baay'ee bareeda gaariidha haalli hojii isaa daqiiqaa 5tti sirba Itoophiyaa mul'isuu qabdanii nun jedhan daqiiqaa 5 keessatti sirba Itoophiyaa kam dhiyeessinaan jedheen itti gaafatamtu keenya bakka sirba Itoophiyaati kanaan jette sirbi Itoophiyaa kamisaa jedhee gaafannaan iskistaadhaan jedhan Itoophiyaa guutuu bakka bu'a. Ganaaf walii galuu hin dandeenye si galee. Booda akkasi baate keessa. Si gaggeessan. Gaggeessanii gaafa eebba isaanii immoo uffata aadaa uffatu. Uffata aadaa sana kana dura uffata Habashaa uffatanii seenan xibabii. Xibabiinis keenya of course garuu Itoophiyaa kan bakka bu'u xibabii dheedhanii waan yaadanii fi isuma uffatan. Gaafa nani immoo ijoollee koo barsiisu uffata aadaa kootti agarsiisa calleetti agarsiisa hundinuu bitatan. Hundinuu bitatanii warra naannoo biraa deemanis bichisiisan. Gaafa eebba isaanii hundi uffata aadaa Oromoo uffate. Isheen zaranyaadha naan jedhan. Achi gidduutti mucaa koo lammataa gaafa ulfaa'u deebisanii namaa didanii akkas akkasidha. Tireenii yookiin warra leenji'anii biyya biraa deemanis uffata aadaa uffattee zaranyaadha naan jedhan. Achi akka waamamne na godhan. Gaafa duraa akkasitti nyaata gorsite yaa dhiisee baay'ee yaalee sana booda dhiisee ci dhaabbata ofii koo banadhee jechaadha. Mijireenyi keessa guyyaatti gaddite ni yaadatta? Guyyaan itti gadde jira. Tokkoffaa seenaa jireenya dhuunfaa keetii wal qabatee wantoota si mudatan fi akka sabaatti immoo yeroo itti gadditu qabda jecha. Yaa kanaaf guyyaan itti gadde dhugaa dubbachuuf guyyaa Hacaaluun itti du'ee fi Jawaarfaan itti hidhaman baay'ee gaddeera. Yeroo sana waggaadhaa ta'ee jira. Baay'ee gaddeera bara jireenya koo keessatti of jiraachuu koo dhalachuu koo Oromoo ta'ee uumamuu kootitti baran itti gaddeera. Wanni taaja'ameen eegame. Yeroo sana baay'ee gaddeera. Guyyatti gammadde qabda. Guyyaan itti gammade immoo guyyaan itti daa'ima argadhe. Aha kadura. Hayyee mee basarate kana qofaa miti jireenyi toltummaa ati ooltu beektaa namni kanuma lafaa ka'ee sin jaalatu gaafa namni hidhamte sun uummanni wannoota ati gootarra amma keessaa ilfinesh qalloo halluu daawwee yeroo tokko irraanfatamanii turan masaratu qofa tanu cinaa jirtu jedhanii miidiyaatti bahanii himaa turan mee isaanii waliin akkamii walitti dhufeenyi kee? Keessumattuu halloon gizee takka bu'aa turte masarat malee nama na yaadatuun agarra Oromoo keessa jettee himaa turte. Yaa halloo yeroo maarcheetii guyyaa dubartoota kabajnu tokko yeroo san baay'ee dagatamteerti gidduutti maarcheetii sana dubartoota qofaan guyyaa dubartoota waan ta'eef dubartoota hojiiwwan gaggaarii hojjetan waltajjii sanas kan gaggeessu baandii sanas kan taphatan warra dubartootaa turanii Gujiirraa Booranarraa iddoo garaagaraatti walitti qabee halloos nan affeeree jecha yeroo sana. Dirree Dhawarraa Dirree Dhawarraa dhuftee mul'isaa wajjin ilma ishee wajjin jecha. Yeroo sanii guyyaa 2-3 buluun dirqama ture tireeningiis gochuu fi halloo akkamii mana sireesii qabu moo manni kiyyoo baay'ee xiqqoodha mana kutaa tokko qofaa moo manuma kiyya si wayyaan jedheen. Aboo masarratti kiyya ani siree tanan fedhu manuma keenaa wayyaa kana jette. Bakkummaan maqaa ittiin ciisa malee. Si booda
qaata'u jedheen mana kiyyatti fidee lafa firaashii buusee fi waan barbaachisu egaa waan du'aayis waan hundaa guutee fi achichi turtee wallaahi masara sitti immoo naan jettu waggaa kana guutuu artii kana gaafa hojjedhu finfinnee tana yeroo baay'ee dhufe nama mana isaanitti agarsiise hin jiru jechuudha. Achi ani immoo mana kiyya maaliifi abbaa feettiin agarsiisa maaliif jireenyi kiyya kan kooti malee akka ibalutti siin sirbu abbaan waan fe'aa jedhu ani akka keewwattiin jiraadha waan ta'eef abbuma hundattiin agarsiisa mana. Egaa namni hin agarsiisu. Bilbilaan namni agarsiisu. Manuma keetiin argee. Wallaahi manuma kee argee ammoo kana fedhaanii jettee bunas buna artistoota walitti dhiyeenyaati qabdu maali amma konsertii adda addaa qopheessuu fi turte keessaa gaafa jijjiirama duraa sun keessatti yeroo hamtuu otoo jijjiiramin dura. Otoo jijjiiramin dura suni. Jijjiiramni immoo gaarii. Duraan artistoota baay'ee rakkachaa fi waliin rakkataa turte konsertii adda addaa qopheessaa maal turse wanni sun? Inni isaa ka'umsi isaa akkuma hayyama baafadheeni warri saba biraa konsertii yeroo adda addaatti qopheessu yeroo adda addaatti galii argatu keenyan isaanumaaf arga dhoofna yuutuubii illee isaanumaaf laalla maalis innaa sanarraa ka'uutiin keessattuu immoo ijoollee dhimma siyaasaa sirban siyaasaa jennu waa'ee quuqama isaanii quuqama saba isaanii sirban kana warri kuwwan illee waltajjii argatu yeroo adda addaatti waltajjii argatu ayyaana irratti hin sirbu hin dhaban kun akkasumatti sirbanii nama isaan waamee waltajjii jisiisu hin jiru iddoo garaagaraatti affeeramanii jedhanii isaaniif uummanni immoo isaan fedha jedheen sanirraa ka'uutiin konsertii jalqabnee jaagama wajjin jalqabnee itti aansinee hojjennee uummanni baay'ee jaalatee ammoo beektaa amma yoo hojjettu jecha ummata koofiin saba koofiin hojjedha gaafa jettu namni waliin hojjetu si mofachiisuu danda'a. Uummanni immoo si beeka. Eenyu maal akka ta'e beeka baay'ee. Eenyu maal akka ta'e waliis wajjin jiraataa sitti dhiyaataa nama sitti suqu beekaa so sanaan dhawaata beekamaa deemtuun jireenyi keessa akkasumatti beekamaa maal akka ta'e hunda beeka waan ta'eef sanarraa ka'uutiin uummanni galata guddaa nu galcheecha. Haala saniin amma babal'atee namnis maalis sadarkaa isaa eeggannee hojjennaa maaliif sunis qabsiisa. Asirratti sabaaf quuqamtee yeroo hedduu waggaa hojjettuun arga. Jireenya dhuunfaa keetirratti rakkoon inni fide hin jiru. Jireenya keetirratti rakkoon hin fidne wanna kun. Waa baay'eetu ture. Waa baay'een si darbeera kaasu kan hin barbaannes baay'eetu jira. Maqaan taanis kennuu jireenyi kee akka jeeqamu ta'uu ta'aa sana keessa inuma darbita. Abdiin muranne garuu waan kana irratti. Adadanne chaalenjiin natti baay'ataa deemuun cimaan deeman immoo kanan hubadheecha